Akkasii viidiyoo kana daawwanneetiin walitti deebina daqiiqaan kaasa. Gisee isin qoricha kennitee fi inni dhugu. Doar Ibrahim dulu. Hayya sih kan ada jodoh. Ya lalu. Astaghfirullah. Mana kan yang bisa bahasa wantak? Ma. Akas pun argitan. Man. Bisa ubah. Mantap. Video cara tidak pernah hasil. Kayaknya itu saya lihat tuh. Oh bisa nih. Wajib semua hasil foto berarti. Ayo, nanti buat kayak ini muamalat ini lah. Wani da masalahnya. An mishi da zan kofi. Kucu dem ti mana gesa. Argufte sawan fonge ninjete kan. Akasir. ربي ألافس ربي العزيز خير مكيرات إن شاء الله والله خير ما أرجو في تيتان وانجل أنا مدين أمتك أنا قود يصير هك ضعيفة أنا يصير ضعيفة رجعتين أتيد ألون ديم تبر لقايت أنا ما كفيتي تيمتي جتين لقا يصير نما كسي تيمتي akka gootu taate dubartii biraa taate ilmoo ofii tan fudhatte osoo dubartii biraa taate osoo caaltu ta'uu baatte caaltuun galaana qabdi wallaahi galaana qabdi namni ilmoo ofii dhalee irratti akkamittiin ilmoo ofii dhalee irratti akkanatti waama fedhanitti laafani haala namicha kanaa kan hubeettu ishee anallee hillikuma akkas na godhe anallee hillikuma na godhe namichi kana akkana godhe hillikiin tamaalite inshaallah nama maal irratti hillikii qabatti maaliif jettee hillikii qabatti gajjettee sila isii tababartee harka deeffatte sila isii yuumistee sila wana jette caaltuun harka deeffattee isii tana ilmoo isii tana baafattee isa masalaamaadha khalaas asoortii qara bootuufis harkaaf isii mata kennee fi miti kadhattee jennaan daa'ima isiitiif akkasii fudhatu amma akkam taate lubbuu isiitiif iyyuu amma lubbuu isiitiif lubbuu ani daa'ima dhisi yoo rabbi fedhe inuma dhalti daa'ima kabiraallee lubbuu isiitiif amma takkaanee ajjeefti qoricha nyaajifte takkaa immoo akka garbaatitti akka hajji gootu san hin beekanii haadha morma goote shurrrr lafarra goote mana keessa oofte mana walaawwalsifte xoofaa mara massifte kana gootu jechuudha amma akkanarra gooteemte akkanatti harkaan mana isiidha akkana deemtee qulqulleessuu deemte isiin akkam jettame. والله مشكلة ورقدو إنا لله وإنا إليه راجعون هكذا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمر كفون جرى الدور دفترني مكتوب أديني كيسن برا رابطك إشتي جرتني سنين جدا وما جائباتي jaartii najjii ammas hajjitti qoricha baaste jechuudha siidhaawwan hin qopheessitee fi maalinni oduma jedhu oduma maalinni maallaa qopheessite akkamittiin har'a gisee hajaan ka'ee jedhutti waanaaf iddoo akkamiin jedhu jetteetiin obaaste maasha Allah dhugee caaltuun na hafee jetti caaltuun gaa achuma teetteetiin waan atitti hundaa siifan godhaa daa'ima xiyyanaa fi jetti ganaa jettu zirii godhuu deemte irratti zirii goote waan irra geettu kaa walumaan naan namittiin ani wani na ajaa'ibe caaltuun
Duras ofii kar jedhaati deebisisa. Duruma akka jalqabaa saniin akka paaspoortii siisii geessite akka waa hunda paaspoortii siisii kennite sanittiin hiifi masanii mallaqa kennitee hodhu mallaqa irraa fuunni mallaqa kennii fi daa'ima tiyyanaa fuudhii osoo jette isiin ni fuutiif. Amma namichi maaltu qabe hillikitu qabe. Anini caaltuu da'iifa tanaa miti dhuguma rabbi sana dubbanne durbi harargeedha. Hilliki deebinaan abbaan fedhe harkaa wannan jedhu. Caaltuun kabraa miti aniin da'iifni tunis isii mataa isii irratti ni hojjeta. Caaltuun tana hedduun aarsite ana. Wallaahi ittiin gubadhee akka waan hin godhuun dhabeen caaltuu tana. Wallaahi dhuguma isuma rabbi. Namni xiqquma si yaaddu hin jedhe bar xiqquma si yaaddu. Bar isii hinaaffatu hillikitu qabsiise akkam jaalasii akkana jettee itti deebite malee. Akka hajjiin taa'imitti kennees ni beekti. Hajjiin akka taa'imitti kennees ni beekti. Bareechite akkami beekti jedhaa. Hajjii duras karaa irratti dadhabdee miti. Hajjiin akkasiin adda bahuun feene ni beektii miti. Osuma namittiin isitti waa hunda suufeet durumaayyuu namittiin tonuyyuu hajjitti akka seerii goote soobeeytu. Waa hunda dubbiftu. Dur gisee jalqabaa sanuyyuu akka dhiyaachuu isii sanuu isii dhoorgitu dubeet abdiin waan godhaa jirtu soobeet. Inni majnuun. Mataan qabdu matama xiqqishuusi hanga firee taafii tana waan yaaduun hin qabdu isin qoy. Annis wayitee sulti naanatti gaafa argattaa jiraan. Namni xiqqishu isii yaadni yaada. Maali wanni kun jedhee namaan mari'ata. Namni gorsuun dhageessu ofitti hin beektu. Maaluma haya daa'ima fudhataa dhufteef isii maal tollooleensa geesse. Isii maal waliinsa geesse. Isii walii galte daa'ima siqaata fudhatte. Isii walii galaa ana jessa jaasaan qabu daa'ima kiyya sobeerraa fudhachuuf waan akkanaatiin ati sosobi daa'ima irraa naaf itti mallaquma si kennite qaata irraa goote daa'ima si harkaan gaatte namichi nama eebbikii achii dhufte akka nama jirutti tasaate sanuu namni daa'ima sirri illee amma kaashin hajjii galaafatte hajjii har'a obaafte qoricha isii qophii jirti jechuudha. Isiin amma waan asitti hunda godhan jette amma fiddee nyaadhu jettee inni nyaatti jechuudha isiin illee. Wal galaafate wal galaafate ta'a. Wal galaafate ta'a ganaa. Anamma dur garaana nyaatti hedduu takka. Amma isii argusiisna ni jibbisiiste. Ani warri koomentiitu kennu tokkos garaa na gube. Hilliki itti deebii garaa gubi itti deebii garaa gootaneef ka isin girgirii malee uummata girsaa waa hin yaaddanii mee gee nama koomentii kennitan dura yaada. Nama kami jaarsa kami deebitee garaa isii gubdi. Wanti isii garaa gubdu nama maal isii ta'e isii garaa gubdi. Hillikee maaltu isii qaba. Yaani aan dantaa qabu nama akkanaa ta'e wallaahi dantaa qabu qilee gadaasin qilee gada. Akkamitti gara maal irraa isaa irraa garaa gubdi mee maal irraa garaa gubdi. Nama dalagan nama ilmoo ofii dhalee gurguratee alagaadhattiin haadhaaf ilmoo gargar baasee daa'imni xiqqishoo san ilmoo jabduu yoo hin taane ilmoo nyaata dhugaatii geesse ilmoo guutuu taate rakkoo hin jirtu. Xiqqishoo tana harkaa hodhate bilisa itti deebilikii akkana jettanii kana dayii dhalsiifuu miira keessa galchitanii itti deebite seenuu hajaa itti deebiinsaa qabdi. Nama kakkaasina waan hamtuu irra nama kakkaasina. Kakkaasina
rakkoon jiraannaan rakkootu sirreeffadhu jedha abbaa ta'e hima. Maal goosiiti deebiti maal goosiiti deebiti jedhe. Silaa isin nama waan dhagahamuu koomentii barreessanii fi hin dhageettu keessaanis itti waan jedhanii hin dhageettu takka nama duuda ijoollee achi keessa jiran nama hedduu kunoo abdiin isaanis ni dadhabe jedha namni hundi ni dadhabe jedha.